kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa yeroo ammaa kana kallattiidhaan qajeelchi poolisii godina Arsii Lixaa sagantaa simannaa akkasumas ammoo kennaa garaagaraa maatii wareegamtoota poolisii hojii irra jiranii fi akkasumas hojii irratti wareegamanii fi akkasumas immoo warroota godina biraarraa gara godina keenyaatti dhufan kallattiidhaan simannu sagantaa kanarratti argamna. Eeyyeen egaa sagantaan har'aas hoteela turistii Riiftivaaliitti qophaa'e kun sagantaa haalaan bifaan adda ta'edha. Innis kan ilaallatu akkuma amaan kaasee sagantaa maatii wareegamtootaaf kennaan addaa itti kennamuu danda'u akkasumas qondaaltonni miseensa poolisii as godina Arsii Lixaa irraa jijjiiramanii gara godina biraattis deemaniif geggeessan ni taasifama. Akkasuma kanneen gara biraatti gara godina kanaatti dhufaniif immoo simannaan ni taasifama. Sagantaa kanarratti kan hirmaatan keessummoota kabajaa garaagaraa haawwan siinqee abbootii gadaa akkasuma hirmaattota hedduu iddoo garaagaraatii dhufanii sagantaa kanarratti kan hirmaatan. Sagantaan kun jalqabuuf jedha. Daqiiqaa muraasa booda iddoo keessummoonni kabajaa hedduu argamanitti kan jalqabnu ta'a. Sagantaan dhugumatti sagantaa milkaa'ee akka ta'u abdii guddaa qaba. Kanaaf kallattiimaan taateewwan sagantaa kanarratti mul'atan hundaa kallattiin isin biraa kan geenyu ta'a. Gara sagantichaatti imalaa jirra. Isinis nu faana bu'aati saganticha nu wajjin hordofaa taateewwan asirratti mul'atan hundaa hordofuun ni danda'ama. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa.